daawwattoota Finfinnee Integrated Broadcasting kun sagantaa addaati. Sagantaa addaa keenya irraatiin waa'ee ogbarruu afaan Oromoo haasofna. As istuudiyoo keenyatti barreessaa kitaabota sadii kan ta'e barreessaa Fufaa Soorsaa istuudiyootti qabadheetiin jira. Egaa waan inni har'a Fufaa istuudiyootti affeereef dhiyeenya kana kitaaba asoosamaa dheeraa fuula 375 ol ta'e bifa ho'aa ta'een hoteela Ililliitti eebbisiisee ture. Waa'ee kitaaba isaa kanaa fi turtii inni ogbarruu afaan Oromoo keessatti taasisaa ture wal qabate sagantaa addaatiin waan isiniif dhiyeessinu qabna nu daawwadhaa. Baga gara istuudiyoo keenyaatti nagaadhaan dhuftee Fufaa. Baga nagaan na eegdan. Mee jalqaba waa'ee kitaaba keetti osoo hin seeniin namoonni Fufaan eenyu siin jedhaniif mee Fufaan akkana jedhi nu ibsi. Fufaan Oromiyaa keessatti nama dhalatee guddateedha. Safuu fi aadaa Oromootiin kunuunfamee nama guddateedha. Dheebuu literaaturii Oromoo dhugee kan hin quufne dheebuu isaa qaba. Kalaqa kanas guddina afaan kanaas galmaan ga'uudhaaf ifaajaa jira. Nama dhugaa bu'uureffatee aadaa fi safuu Oromoo, afaan Oromoo, literaaturii Oromoo guddisuudhaaf tattaafachaa jirudha Fufaan. Eessatti dhalattee mee sadarkaan barnootaa kee yommuu maal? Ani Oromiyaa keessatti dhaladhe. Bakki isaallee yoo barbaachisaa ta'e Shawaa Lixaa jedhama. Naannoo aanaa Dandiiti. Akka carraa ta'ee burqaa looreetotaa, burqaa goototaa keessatti dhaladhe. Kana jechuun naannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiinitti dhalatanii, naannoo Saayintist Looreet Gabbisaa Ejjetaatti dhalatanii, naannoo Looreet Dooktar Muluu Mul'ataa itti dhalatte aanaa sana. Akkasumas immoo burqaa goototaa kanan jedheef biyya Lafta Gorgis Abbaa Malaw yookaan immoo biyya Qusee Dinagdeetii, biyya Jaagamaa Keellooti, biyya Allabbaa Xaafaati. Kanaaf biyya goototaa keessatti dhaladhe akka carraa ta'e madda sanarraa dhufee jechuudha. Waa'ee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin firummaan keessanii gara aartiitti waan si harkise fakkaata. Kitaabni Haroon Dhiigaa kitaaba sadaffaa kee akka ta'e kan natti himte. Kitaabonni sana dura barreessite maal jedhamu? Sana dura kan barreeffame kitaabni ni jalqabaa akkuma kanaan dura miidiyaa adda irrattis dubbachaa ture. Dorgommiitu ture Oromiyaa irratti. Dorgommii kana irratti dorgommii tanan akka carraa kitaabni sun asoosama gabaabaa ture. Oromiyaa irraa tokkoof hamba'e jechuudha. Sana booda dhaabbanni sagantaa sana qopheesse Koodii Itoophiyaa fi Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, Biiroo Barnoota Oromiyaa kan turan isaan waliin ta'uudhaan hojjetanii kitaabni sun bifa kitaabaatiin sadarkaa argatee maxxanfamee tajaajila kennaa tureera. Kan lammaffaa immoo deeggarsa barnootaatiif kan oolu sadarkaa gadiirraa jalqabee amma yuunivarsiitii itti barachaa jiru kan itti baratamuu danda'us cigoowwan afaan Oromoo ka jedhudha. Kitaabni cigoowwan afaan Oromoo jedhu kun bara 2009 qophoofte. Akka carraa ta'ee sagantaan eebbaa hundi erga qophaa'ee yaamichi namaaf godhamee booda balaa asadii irratti yookaan immoo Bishooftuu irratti raawwate sanaan komaandi poostiinis labsamee otoo hin eebbifamiin haftee afu garuu immoo tajaajilaaf ooleera. Kana jechuun maal jechuudha? Kitaabonni harka turan sun kanneen kumaatamaan lakkaa'aman sun Biiroo Barnoota Oromiyaa wajjin walii galuudhaan jechuun kitaabni kun sirna barnootaa amma gaggeessaa jirru kana wajjin hin deemu jedhanii erga ekspertootaan yookiin immoo ogeeyyii barnootaatiin ilaalanii booda kennanirraa fudhatanii bilisaanan kenna jechuudha. Lammiidhaa fi guutuu Oromiyaa irratti raabsanii yeroo ammaa kana dhaloonni lafaa dhufu ittiin barachaa jira. Waa'ee kitaaba Haroon Dhiigaatti deebina. Kitaabni cigoowwan afaan Oromoo jedhu cigoowwan baay'ee dagataman keessumattuu dhaloonni ammaa waa'ee cigoo gaafa haasofnu cigoonni jecha dhokata yaada kee immoo sirnaan akka nama bira ga'u itti fayyadamtuudha. Cigoowwan baay'ee yeroo ammaa kana namoonni itti fayyadamaa jiratu jira kitaaba kee kana keessa.
maaltu waan kana akka barreessitu si kakaase keessumattuu ciigoo hunda gamataman kana sassaabdee hiika isaanii waliin akkanatti kaa'uudhaaf maaltu si kakaase jalqaba? Jalqabbiin egaa afaanuma kana waliin wal qabateeti kan irratti qabsaa turresi gumaacha afaanichaaf taasisuudha. Gama biraatiin immoo waanuma dogoggora jirullee sirreessuudhaaf hin taati yaada jedhudha. Amma ciigoo fi cigoonuu lameen walii lama inni asirra jiru kun cigoodha yookaan immoo namoonni tokko tokko jechama jedhu kacarraa ta'ee egaa afaan Oromoo hundinuu akka itti fakkaatetti itti fayyadamaa jira. Cigoo kan jedhamtu kun wiirtuu waggaa waggaan baatu ture aadaa fi turizimii Oromiyaatiin barreeffama qorannoo achirratti dhiyeesseen beektota Oromiyaa keessa jiran wajjin akka bifa kitaabaatiin mata duree tokkoon achirratti bahee ture. Cigoon kun jechuudha namoonni tokko tokko akka jechama jedhan sana. Sana booda waan kun maaliif upgrade ta'ee gara kitaabaattiin guddatu yaada jedhu dhufe sanumarraa ka'uudhaan wanta hawaasa jiru keessa cigoon kan hawaasichi dubbatudha. Kan namni dhuunfaa create godhu osoo hin ta'in yookaan immoo kalaqe osoo hin ta'in hawaasicha keessa ka jiru afaan keessa ka jiru bifa kitaabaatiin walitti organized ta'ee akka taa'u ka ta'edha. Ishiinis isa jalqabaati bifa kanaatiin kitaabni cigoo afaan Oromoo kan dura qophaa'ee gabaarra nulle yaan jedhu beektonni adda addaa yaada naa kennaa turani. Kanaaf inni cigoo jedhamu sun immoo isa namni dhuunfaan kalaqudha. Fakkeenyaaf sookoo soorgoo ka qabu sana yeroo baay'ee jechi ko walitti bu'aa ani jecha kana kan fudhadhe moggaasa biiroon aadaa fi Oromiyaa qoree mataa isaa qabuun waaltiin afaan irratti ekspertoota hojjetanii moggaafame irraa fuudhe jechuudha. Bakka baay'eetti garuu jechama jedhanis kan kaa'anii jiru maqaan waanuma fedhe haa ta'u garuu wantichi hojiidhaaf qophaa'ee yeroo ammaa bifa kanaan qophooftee tajaajila kennaa jirti. Kana daran immoo namni nu duubaan dhufu kitaaba guddaa godhee guddisee qorannoo adda addaatiin dabaalee uummataaf gahuu ni danda'a yaada jedhu kan na kakaases guddinuma afaanichaatiif gumaacha irraa maaltu eegama kan jedhu bu'uura godhadheen. Asirratti cigoowwan afaan Oromoo idiomatic expression yeroo tokko tokko akka proverbii jennaan jechamaan jechuudha. Kanaafuu wal adda jechuudha isaaniiyyuu eeyyen tokkoo miti. Proverboota kan jennu kan akka jettee akkas ta'ee bilu jedhamee afaan keessas ni jira. Idiomatic expressions kan jennu kun immoo direct waan dubbatame sanaan alatti ergaa biraa dabarsa. Namni afaan sana keessatti aadaa sanaan guddatee afaanicha barellee yoo qoratee qaama godhatee ittiin fayyadame malee waan afaan sana beekuudhaaf cigoo hiikaasaa beekuu hin danda'u. Wanta jedhamuun alatti hiikaa biraa dabarsaa jechuudha. Kanaaf adda. Hawaasa keessa jira amma cigoowwan kun irra caalaan isaanii sirna barnootaa irratti ittiin fayyadaman ittiin isin barreessan namoonni keessumattuu barreessitoota macaccimootu itti fayyadama. Cigoo beekuun afaan Oromoo beekuun cigoo waan afaan Oromoodhaa naman beeksisu jechuudha. Gara kitaaba Haroo Dhiigaa itti deebina. Haroon Dhiigaa yoo maxxanfamte? Haroo Dhiigaa kitaaba kalaqa dhuunfaa kiyyaati. Erga maxxanfamee gara waggaa tokko gaheera. Sababa adda addaatiin garuu otoo hin eebbifamiin hanga ammaa turteetti asoosama dheeraa kalaqa dhuunfaa jechuudha. Maali qabiyyeen kitaaba kana keessa jirtu keessumattuu gaa kitaaba akkamiitii jechuun hin danda'ama namni gaafa ilaalu kitaaba kalaqaa asoosama. Kitaabni kun raacitiin ishii afaan Oromoo bu'uura godhata. Afaan Oromoo jechuun maal jechuudha? Waa'ee of harkaa qabna. Wanta amma waa'ee cigoo kaafnee, waa'ee ciigoos kaafnee wanta adda addaa oltee bultee sabaa keessa ka jiru bifa kitaabaatiin taa'uu waa baatu malee asoosama barreeffamee hin dhumne dhaggeeffamee hin dhumne uummanni sammuu keessaa qaba. Uummanni mana barumsaa dhaqee osoo hin ta'in sammuu Rabbi kenneen wanta ajaa'ibaa kalaqeera. Ittiin hojjetamne malee yeroo baay'ee ajaa'iba kanatti ta'u sheekoo adda addaa Oromoo keessa jiran yoo fudhattee saayinsii addunyaa nama hordoftuun yoo ilaalte asoosama uummanni kalaqee asoosama keessa jiru jechuun ni danda'ama. Wanta asoosamni ammayyaa guuttachuu qabu hunda guuttatee uummaticha keessa jira. Kana bu'uura godhachuudhaan life experience yookaan immoo muuxannoo jireenya kootiitti dabaluudhaan
barreeffamoota afaan adda addaatiin barreeffaman dubbiseen kanneen addunyaa sadarkaa addunyaarra jiranis kan akka kalaqa William Shakespeare faa kan akka Sidney Sheldon kana kanaa fi kan akka Nunu Achebe kan akka Woloshankaa ka jedhamu kun isa argan dubbisee booda kan akka Lawrence Tsaggaayee Gabramadiinillee kan dubbisan akkamitti jecha fudhachuu dandeessa akkamitti qabiyyee cimaa uumuu dandeessa akkamitti jecha xiqqoodhaan ergaa guddaa dabarsuu dandeessa yaadni dhalootatti ce'u akkamitti kalaqamuu danda'a yaada jedhu irratti hundaa'een kitaaba kana barreesseera. Kitaabni kun dhugaa bu'uura godhatti jechuudha. Dhugaa bu'uura godhatteet dibata aartiitiin kuulamtee kan dhiyaattedha. Kanaaf bifa literaachariin saayinsii tokko qabiyyeenni qabachuu qabu elementiiwwan yookaan immoo rooqota inni of keessatti qabachuu qabu guuttatee waan barreeffame natti fakkaata. Kitaaba haroo dhiigaafistee jirta. Yeroo baay'ee maaltu jedhama ogbarruu afaan oromoo keessatti keessumattuu aartii barreeffamaatiin jiru kana keessatti kitaabni afaan oromootiin waggoota 15-20 darbe keessa barreeffamaan turre. Kitaabni asoosamaa keessumattuu hawwii faarratti dhaabbate kuusaa gadoo faarratti dhaabbate isaas kitaabni afaan oromoo barreeffamu dhaloota wajjin waan walgitatu miti waan walgitu miti jedhamee ka'a. Maal jettaa asirratti inuman turre moo barreeffamaatti nama bira qaqqabuu hin dandeenye kitaabni afaan oromoo? Waa'ee seenaa literaachrii afaan oromoo yoo kaafnu gaa xiqqoo ishee dheerachuu danda'a. Guddinni literaachrii afaan oromoo biyya alaarraa gara keessatti galee jedhu beektonni qorannoo adda addaa gaggeessanii sanaafis gumaacha kan ta'e maalinni yeroo sirna bittaaf gurgurtaa garbootaa sana keessa oromoonni akka carraa saboota abbaa irreetiin fudhatamanii biyya alaatti gurguraman erga biyya alaa sana deemanii immoo guddina afaan kanaatiif gumaacha guddaa akka godhan ilaalla malee waan akka tasaa waggaa 20-30 dabran kana keessatti jalqabame miti gidduutti addaan haacitu malee jechuudha. Fakkeenyaaf Onesimoos Nasiib yoo fudhanne kitaaba qulqulluu ammas guddatu sana James Version kitaaba jedhamurraa gara afaan oromootti keelaa galmee literaachrii jalatti galmaa waan ta'eef kan akka Asteer Gannoo gumaacha godhaniiru kan akka Mahbuubaa yookaan immoo Bililleen gumaacha mataa ishiitii kenniteetti akka Fiitee Daalleefaa Amaan Goondaafaa baay'ee kaasuun ni danda'ama. Isaan achitti hafan gidduutti immoo literaachariin oromoo ukkaanfamee ture jechuudha bara dheeraadhaaf. Erga jijjiiramni sirnaa gaggeeffame waggoota 25 dabran keessaa gara jalqabaa kaka'umsa gaarii ture. Baay'ee haala gaariidhaan asoosama dheeraa ka barreesse jalqabaaf egaa tokko Obbo Gaaddisaa Birruuti. Kuusaa gadoo ka jedhamudha sanatti aansee godaannisa dhaabaa wayyeessaatiin barreeffamanii barreeffamni bara sanaa baay'ee ciccimoo fi sadarkaa kan eegan anaaf hingammaatti sanaan kan wal madaaluun hubachuu hin dandeenye kitaabota baay'ee ciccimoo ergaa cimaa qaban barreeffamaa turanii namoonni baay'ees jiraachuu danda'an kana yaadadhuun dubbadha haa ta'uutii garuu gidduutti immoo ukkaanfamee ture jechuudha. Literaachrii afaan oromoo baroota dheeraadhaaf barreessuu dhiisiitii yaaddeetta sammuu kee keessatti jechuudhaan hidhamaa turre jechuudha. Kanaaf namni gadi bahee waa barreessa taanaan dhabama ta'a. Hin ta'u seeraan sirnoota dabran sirnoota fagoo keessatti seeraan namni afaan oromoo tokko kan dubbanne wanjala ta'uusaa namni ittiin hidhamaa turuusaa sanaaf wareegamni guddaan kafalamaa dhufuusaa argineerra. Kan akka Ilii Fidaafaa wareegama guddaa itti kafalaniiru. Namoota baay'ee maqaa kaasuu ni dandeenya. Erga isaa asittis immoo erga sirni darbii kufee as seeraa fi seera biyyattii irratti waa barreessuu mirgaan haa ta'u malee hojiidhaan ibsachuu hin dandeenye. Osoo bara sana ta'e kitaaba haroo dhiigaa kana barreessanii dhiyeessuu dhiise mata duree sana qabattee dhiyaachuu matuma isaatiinuu yookaan nama hiisisaa yookaan biyyaa nama ariisisaa yookaan dhabama nama taasisaa jechuudha. Amma garuu waa hundi bilisaa ati waan barbaadde barreessuu ni dandeessaa. Free press wanti jiruuf suni jijjiiramatu jira garuu sadarkaa isaa eeggatee barreeffamni afaan oromoo deemaa jiru jedhamu immoo sooni qorannoo mataa isaatii waan nu barbaachisu natti fakkaata. Akkamitti barreessinaa eenyutu kana gulaala abbaa qabaayee kallattii kan kennu eenyunni ka jedhu beekamuu qaba. Maaliif namni miiromaan kaanee barreessuu otoo hin ta'in literaachariin hundi tokkoyyuu akkamitti barreeffamaa maal guuttachuu qaba jennee dura yoo ogummaa isaa guuttanne booda gara barreessuutti ka dhufu
warri dur turan waa barreessuu dhiisiiti mata duree kaa'uudhaaf iyyuu hin ciniinsifatu. Baay'ee itti cinqamu jechuudha. Maaliif wanta tamma barreessitu kun dhalootatti dabra. Kitaabni biyyas balleessuu ni danda'a, biyyas ijaaruu ni danda'a. Summii keessa naqxee kan barreessitu ta'e dhalootatu bada. Biyya ittiin ijaarta, saba ittiin ijaarta yoo ta'e immoo riqicha ittiin ce'an ta'eet lammiidhaaf tajaajila. Kanaaf wanti nuti har'a akka qoosaatti barreessinu kun boru seenaa ta'ee waan biroo ta'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaa barbaachisaa jechuudha. Of eeggannoo kana galmaan ga'uuf immoo guddina afaanichaa keessatti qaamni ana abbaan jedhu jiraachuu qaba. Warri aadaa fi beeksisaa jedhamu itti dhiyoodhaan abbaadha jedhamee jedhama. Haa ta'uti garuu hojiitti oguu hiikamu immoo maaltu hojjetamaa jira ka jedhamu waanuma waliin arginudha. Isaanis dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Dhuguma guddina afaanichaatiif guddina aadaa sabichaatiif yoo kan hojjetan ta'e of kennanii dhimma kanarratti hojjechuu qabu. Jijjiiramni yeroo yeroodhaan mul'achuu qaba malee maqaa sabaa qabatanii callisaniituma bara lakkaa'uun hin ta'u. Maaliif sabnis ni gaafata gaafiin sabaa deebuu qaba waan ta'eef. Kanaaf yeroo barreessinu egaa kanaan duras dubbadheera. Waa baay'ee barreessuun maqaan qabu. Namoonni ciccimoo kana dura dabranis kitaabuma tokko fa'aa qabu. Kan akka Looreet fa'aa yoo fudhanne baay'ee kitaaba hedduu miti. Kitaabni isaanii tokkoon suni garuu dhaloota ammaa dhiisee dhaloota isa fuuldura ganaa fuulduratti dhufuufillee kitaaba cimaa fi sammuu cimaadhaan kan barreeffamedha. Kanaaf ani jechuu kanan barbaadu masirra deddeebi'ee dhalataan nu duuba jiru dhalataan amma barreessaa jiru kun dura dubbisuu qaba. Dura kalaqicha sirriitti saayinsii isaa qaama erga godhatee booda ergaa ciccimoo akkamitti barreessuu akka danda'u yaada cimaa yaada sabaaf biyyaaf ta'u akkamitti uumuun akka danda'u erga beekee booda gara waa barreessutti seenuudha malee miiruma keenya bu'uura godhannee otoo itti deebina keessumattuu waa'ee qulqullina dhabuu barreeffamoota dhiyeenya barreeffamaa turanii kanarratti achi dura waa'ee abbaa dhabuu naa kaasaa turte waggaa 15 darban keessatti keessumattuu gara jalqabaa irra gaarii ture jettee jirta sirnuma amma keessa jirru kana keessatti barreessitoonni hedduun maal komatu biiroon aadaa fi turizimiidha waan hojjechuu qabu nu hojjenne gahee isaa ture afaan waaltessuu qulqullina gama biraatiin immoo kitaabumti afaan oromootiin barreeffamaniyyuu mata duree kitaabichaa laala'ee gulaalaa turanii biiroon aadaa fi turizimii oromiyaadha kan kanaan himatanis jiru. Maalidha amma yaadni kun lamaan namoonni tokko tokko biiroon aadaa fi turizimii kitaabni afaan oromoo akka maxxanfamuuf nama hojjenne jedhee komata. Namni kun immoo qoqqobbiin biiroon aadaa fi turizimiidha kitaabota afaan oromoo irra kaa'e kun osoo ka'ee jedhanii namoonni yaada isaanii kaasan jiru. Yaadni kee maalidha asirratti? Ani qulqullina waa barreessuu irratti abbaadhumatu dura of laala malee aadaa fi turizimii irratti wanti maxxansinu waan jiru natti hin fakkaatu. Ani gama aadaa fi turizimiitiin godhamuu qaba kan hin jedhu haala mijeessuu qabaadha. At least simpooziyemii adda addaa qopheessuu qaba. Panel discussionii adda addaatiif waltajjii uumuu qaba. Namni akka mari'atu gochuu qabu. Beektonni akka qeeqan haala mijeessuu qabu malee wanta barreessaan barreessu sana ta'anii gulaaluu kallattiitti kennu qofa natti hin fakkaatu hojiin isaanii akka biyyaatti hojjetu waan ta'eef hojii nama dhuunfaa qofa irratti xiyyeeffachuu otoo hin ta'in akka waliigalaatti haala mijeessuu irratti hanqina qabu isa mijeessuu qabudha. Qulqullina waa barreessuu fi waa akkas godhanii kalaqa kana uumuun abbaadhuma laallattii jedheerani. Gara duubaatti deebinee yoo laalles warreen gurguddoon barreessan abbaadhumatu of mara boofte akka jiru san isaanumatu ka'umsa isaanii tolfate. Erga ka'umsa isaanii tolfatee booda wanti isaan barreessan sun uummata beektotatti dhiyaata mariif dhiyaata. Kirisaayiz godhu jechuudha wanni sun. Erga wanni sun irratti qeeqamee qeeqna adda addaa deeffamee dhiyaatee booda kanatu dabalamuu qaba kuni bahuu qaba kuni gaariidha kuni badaadha jedhameeti yaadni fudhatameet kitaaba sana gabbifamaa deemu malee al tokkoon namni nama ta'ee dhalate kamiyyuu kitaaba qulqulluu takkatti bakka takkatti barreessee dhiyeessa jechuun garraamummaa natti fakkaata maaliif kitaabni mutuma isaatiinuu yaadni yeroo yeroodhaan jijjiiramuu danda'a wanta adda addaa guyyaarraa sekandiirraa ni jijjiirama waan ta'eef al tokkoon barreessanii qulqulluudha jennee lafa kaa'uun hin danda'amu yeroo adda addaa yaada adda addaatti da'aa keessa isaa itti mari'achaa yoo deeman qulqullinni isaanii eegama dhaloonni lafa ba'aa jiru fedhii guddaa qaba
fedhiin kun immoo beekumsaan dabaalamuu qaba deeggarsa argachuu qabu kana yoo xiyyeeffatamee irratti hojjetame guddina afaanichaatiif bu'aa guddaa arguu dandeenya yaada. Rakkoon amma kitaabonni bahaa jiranii tokkoffaa akkuma atu jette miiraan kan barreeffaman hedduun isaanii kitaabonni baay'inaan gama biraatiin kitaabonni afaan Oromoodhaa guyyaatti sanbata tokko irratti kitaabota 3 fa'aa eebbisiisuu jalqabnee jirra. Kuni guddina tokko gama biraatiin. Qabiyyeen isaanii immoo waan dhaloota kana wajjin wal simatu waan boru immoo riferensii ta'uu danda'u. Gulaalameera wanti jedhu yeroo tokko tokko akka gaaffiitti ta'a. Maaltu ta'uu qaba asirratti? Keessumattuu wal beekumsaan kitaaba walii gulaaluun kun kitaaba ofii immoo qeeqaaf dhiyeessuu kan irratti rakkootu jira jedhu namoonni garaagaraa. Jedheera. Abbaan waanumatti fakkaate barreessuun cubbuu hin qabu. Wanti guddaan wanta barreessinu tokko ogummaa isaa adda baafachuu qabna. Nama dogoggorri xiqqoo natti mul'achaa jiru. Warri walaloo barreessus deebi'ee kan asoosama barreessu ni jira. Warri asoosama barreessus deebi'ee immoo kan walaloo barreessu ni jira. Miila lama qabaatteedhaaf muka lama yaabuun hin danda'amu waan ta'eef tokkichuma irratti specialized yoo godhan waan gaarii natti fakkaatan. Waan lama waliin adeemsisuun challenge mataa isaatii qaba. Ogummaa tokko irratti yoo xiyyeeffatan gaarii natti fakkaata. Har'a walaloo tokko kitaaba barreessitee maxxansiistee boruu deebitee immoo novelistiin ta'a jettee asoosama yoo kan barreessitu ta'e suma jiraayyuu karaansaa waan wal makee natti fakkaata. Karaa wal si jalaa makee kana immoo sirreeffachuu qabdaadha dura. Barreeffamu wanta barreeffatamu kun kwaalitii hin qabu akkas hin qabu jennee qeequudhaaf yeroo ganaa natti fakkaata. Abahu jiraachuun humti isaatu waan dogoggoraa maxxanfamu kun jiraachuun humtuu matuma isaatiinu galtee waan tokkooti. Gaafa sadarkaan yaada keenyaa sadarkaan guddina keenyaa dabale immoo qeequutti as deebina jechuudha. Kitaabota sana tarree galfanneet dogoggora isaanii ilaalaa keessaa seeccaa galabaaf callaa isa jennu sana adda baasaa kallattii qabsiisaa deemuun salphaadha. Bifuma kanaan amlee walii kennaa yoo deeman gaariidha. Akka wal beekanitti walii gulaaluu yaada akkasii kana jedhu I don't know. Keessumattuu barreessitoota dargaggoota biratti yeroo tokko Isaayyaas Hordofaa Jimmatti argadheen ture. Kitaabonni afaan Oromoo maaliif akka yeroo jalqabaa san maaf dhama dhaban gaafan jedhuuni rakkoon guddaan kana jedhan. Tokkoffaa barreessitoonni amma dhufan nama isaan caaluun akka kitaabni isaanii gululamuuf hedduu isaanii fedhiin qaban yaada jedhu waan naa kaasaniif asirratti deebisee kaase. Rakkoon kun nama miidhaa jira moo waan jedhu akkanaa kaastuuf hin barbaade keessumattuu qulqullina qabiyyee ammaati naan jettu. Ibsuu barbaadeen ture. Jireenyi umrii keetii matuma isaatiin bar muuxannoodha. Jireenya keerraa oltee bultee keerraa waa argachaa deemta. Waa dabalachaa deemta. Nama si caalutti waan kee kennite bar kallattii sitti agarsiisa malee si jalaan balleessu. Nama just the same level irra warra jirtuun yoo kan ilaalchiftu taate iyyuu nama sirrii mitiin jedhaan. Maaliifin kan si dura jiru sanatti kennachuu qabda. Yoo ta'uu baate hin ta'u jedhanii haa deebisan rakkoo hin qabu waan hin taane hojjetanii dabruudha. Amma al takka takka maalan ilaalaa jira. Wal dorgommii wayiis hin fakkaatti. Akka faashina waan gochuu wayiis ni barbaaddi. Ani eenyuu gadiidhaallee wanti calaqqisu hin jira. Kun hin ta'u. Kun hin ta'u. Sabicha afaan isaa miidha malee gonkumayyuu hin guddisu. Jedheera duraanis haa dubbisnu dura. Deddeebinee kitaaba afaan Oromoo qofa dubbistee afaan Oromoo barreessuu hin dandeessu. Kitaaba afaan addunyaarra jiru kana hunda dubbisuu qabda. Afaan Oromoo qofa kitaaba meeqa dubbistee gara barreessuutti seenta sun qaaniidha bar. Dura kan afaan biyya keessaa afaan adda addaatiin kan beeknu sanaan kan barreeffame dubbisuu qabna. Afaanicha nan beekaa hin beeku waan biraati. Dubbifamuu qabaadha garoon jechuu kan hin qabu waan loojikii isaa irratti. Afaanota biyya keessaa afaan adda addaatiin kan barreeffame dubbisuu qabna. Afaan addunyaa kanaatiin kan barreeffame dubbisuu qabna. Afaan Oromoo bara afaan addunyaati nama tasatti irra gadi maratee irra gadi taa'e malee afaan addunyaa keessatti dubbatamuudha. Fakkeenyaaf afaan Keeniyaa keessatti dubbatama, Tanzaaniyaa keessatti dubbatama, Jibuutii keessatti dubbatama, Soomaaliyaa keessatti dubbatama. Kun afaan addunyaati eenyumtuu dhaaluu yookaan sobuu hin danda'u hin haalamu.
afaan addunyaa irratti dubbatamaa jiru kan ammoo sadarkaa isaa eegnee barreessuudhaan maal gochuu qabnaa kan jedhu of gaafachuudha. Isa keessatti bakka jirrutti gadi sababa bulchiinsa siyaasaa rakkoo qabaachaa tureen gadi hacuucamaa sana ture miti kan laalaa jiru. Afaanichi afaan cimaadha. Afaanichi afaan guddaadha. Afaan guddaadha. Afaan saba guddaa kan ammoo nama guddaatu barreessa. Afaan saba guddaa kan ammoo muuxannoo guddaa fi beekumsa guddaan barreessina malee miiraan hoogganamnee barreessuu hin qabnu. Kanaaf dura utuu waa baay'een barreessin waa baay'ee dubbisuu, gaafachuu, mari'achuu isa dabarerraa akkasitti yoo ta'e wal hoogganuu dandeenya. Wal dhaggeeffachuu dhabuutu jira natti fakkaatan. Al takka gaa waa beeknu fakkaatee waan hin beekne yoo dalagnu deebi'ee nu miidhuunsaa hin oolu. Nuti fakkaateeti kitaaba jennee dhiyeessineerra. Beektonni kana caalan immoo dhufanii kitaaba kana sirrii miti jechuu ni danda'u. Koornarii isaan ittiin ilaalan sanatu murteessaadha. Kanaaf yaalleerra nutis wanta yaalame kana immoo dhaloonni biraas fudhatee hanqina isaa sirreessaa. Gaarummaa waan qabu isaa fudhachaa yoo deeme guddina afaan keenyaa saffisiisuu ni dandeenya. Nuti afaan biyya keessaa taasifna jennee miti kan qabsoofnu. Afaan addunyaatti taasifnaadha. Ingiliffatti ni hiikamaa, Amaariffatti ni hiikamaa, Tigiriffattis ni hiikamaa. Maaliif sanada biyyaati guddina biyyaatiif tajaajila malee saba Oromoo qofaa fi miti. Kanaaf sammuu bal'inaa qabuun yoo ilaalle guddina afaan kanaa saffisiisuu ni dandeenya. Afaan Oromoo guddate immoo afaanota biyya kanaatiif gaachana ta'a. Fudhatee guddata malee miidhaa hin qabu. Namoonni akka itti ilaalan egaa adda adda ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti yoo baay'ee dubbifne beektota nu dura jiran yoo gaafannee itti deemne bu'aa qaba yaada jedhuun qaba. Guddina afaan Oromoo guddina afaan tokko keessatti egaa baay'inni saba sanaa yookaan immoo hortee afaan sana dubbatu akkuma jirutu ta'ee wanti barreeffamu murteessaadha. Kanarratti walii galla. Inni biraa immoo wanti barreeffame sun afaan biraatti hiikamee Oromoon maalidha waan jedhu sun afaan biraatiin afaanota addunyaatiin afaan Ingiliziitiin barreeffamuu qaba. Afaan biyya keessaa afaan Amaariffaatiin barreeffamuu kanarratti rakkoo qabna. Waan barreessine san keessatti safuu keenya maal akka taane namatti argisiisna waan ta'eef gama kanaan hanqinni jiru maal sitti fakkaata? Kitaabni yaadadhu nama kitaabota afaan Oromootiin akka carraa ta'ee isa yaasirra deebi'ee si kaasa. Yoomi laata gara afaan Amaariffaatti hiikaan jira naan jedhe. Guddina afaan tokkootiif wantoonni akkanaa kun gaheen isaanii hangam jennee ibsuu dandeenya? Afaan tokkoon gara afaan biraatti hiikuun waanuma addunyaan hojjechaa jirtudha. Walitti dhufeenya biyyattiin cimsaa, walitti dhufeenya sabootaallee baay'ee integreeshinii isaa ni guddisa jechuudha, waan gaarii fida. Ani kan mataa kiyyaatti namni afaanicha barreesse sun ofuma isaatiin deebisee hiikuurra qaamni biraa yoo hiikee gaarii natti fakkaata. Maaliif kallattii namni barreesse sun ittiin ilaale qofa fudhannee afaan biraa keessattis bifuma sanaatiin yoo kan deebinee ofumaaf barreessine ofumaaf kan hiiknu yoo ta'e kallattiirraa miliquu mala laata yaada jedhuun qaban. Kanaaf namni afaan Oromoo beeku tokko kan biraa fudhatee kitaaba kana afaan barbaadetti Ingiliffattis ta'uu danda'a, afaanota biyya keessattis ta'uu danda'a yoo kan hiiku ta'e caalaatti fudhatama argachuu danda'a. Yeroo barreessu sana inni hanqina isaa achitti ibsaa deemuu danda'a. Kitaaba kana yeroon hiiku rakkoowwan keessatti arga jedhee kaayyachuu danda'a. Ani garuu ofuma barreessee rakkoon kun natti mul'atu yoo ta'eef rakkoo arguu dhiisuu dandeessa keetti waan ta'eef abbaan ofin argu waan ta'eef anaaf wanti hojjedhu hundinuu qulqulluu natti fakkaata waan ta'eef dogoggora uumuu hin danda'a waan ta'eef bifa sanaatii yoo ta'e gaariidha. Afaan Oromoo afaan biraatti hiikuu miti bariin barreeffamne jechaa jira. Aartii yookaan immoo litiriicharii ukkaamsa jala turedha. Ukkaamamee ture. Ukkaamsa sana jalaa reefu jabanachaa jirra. Amma wanti hundinuu carraa qabnaadhama. Carraa qabnu kanatti immoo beektonni hangafoonni kanaan dura carraa kana dhabanillee irratti hirmaachuu qabudha. Kanaan dura barra afaan biyya kanaa guddisneerra nuti sabaaf saboomni biyya kana keessa jiran martinuu itti caccanee afaan caccabduu itti caccabsinees afaan sadarkaa federaalitti amma dubbatamaa jiru afaan Amaaraa kana nuti guddise. Saba Amaaraa qofaa miti kan guddise. Ani yeroo baay'ee kan gaafii natti ta'u
Guddina afaan Amaariffaa hamma biyya keenya keessatti namni kamiyyuu ittiin fayyadamuudhaaf itti dhama'u kana guddina isaa keessumattuu gara liitiraachariitiin warri shoora guddaa qaban Oromoota. Akka Tsaggaayee Gabramadiin kaasuu dandeenya, Baaluu Girmaa kaasuu dandeenya. Hedduun isaanii maqaa yoo waamne. Beektonni afaan Oromoodhaa amma jiran yuunivarsiitii hayyoonni jiran afaan Oromootiin immoo barreessaa jiran. Hanqinni kun akkamitti guutama? Baay'ee gaappii bal'aatu jira gidduu kana keessa. Afaan Amaaraa guddisuu keessatti beektonni Oromoo hirmaatee akka jette sana dura ibsuudhaaf liitiracharii guddisuu miti lafee numti dugdaa biyya kanaatu saba Oromooti abbaan fedhe jaalattis jibbis this general fact kana haaluun hin danda'amu. Liitiracharii keessatti specifically gadi buufnee elementii takkaan kan laallu ta'e Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qawweessaa karaa pootrii jennu sanaan walaleessuudhaan diraamaa adda addaa, fiilmii adda addaa, wanta adda addaa, wanta ajaa'ibaa addunyaan dhaabbattee harka dhoofteef kana hojjeteera. Afaan Oromootiin barreessuuf yeroo san inni carraan arganne. Wanti inni achi keessatti barreesse garuu safuu Oromoo qaba. Afaan biraatiin haa barreeffamu malee. Ammallee nuuf hin galle malee otoo nuu galee waa baay'ee achi keessa jira. Nuuf hin galle. Dafii nuuf hin galu samma. Dhaloota ammaa kana waggaa 100 fuulduratti dursee waan dhalateef wanti inni kaasaa jiru yaadni Tsaggaayeen kaasaa jiran turan nuuf hin galle. Tokkan lammaffaa Ba'aaluu Girmaa ni beektu liitiracharii Amaariffaa yookaan afaan Amaaraa keessatti gahee guddaa nama taphateedha. Waa baay'ee barreessee dhumarrattis sababa liitiracharii kanaatiin lubbuusaa dhabeera. Oromaayii barreessuudhaan jechuudha. Iccitii achi keessa jiru san waan baasee biyyaaf ibseef sirni yeroo sana biyya bitaa ture sun achi buutee isaa dhokseera. Wanti inni hojjete sun garuu dhaloota keessa jiran malee jechuudha. Innis carraa afaan Oromootiin barreessuu yeroo sana hin arganne malee silaa otoo Looreet fa'aa, Tsaggaayee Gabramadiin jechuu kiyya otoo Ba'aaluu Girmaa fa'aa, osoo Salamoon Dheeressaa fa'aa, osoo Hadis Alamaayyoo fa'aa carraa afaan Oromootiin barreessuu yeroo sana argatanii guddinni liitiracharii afaan Oromoo amma silaa baaxii samii jala gahuu ni danda'a jedheen yaada. Sanan arganne isaan. Haa ta'uti isaan dabraniiru har'ammoo kan jiru kun karaa hangafti baase kana irra marmaaruudhaan waa hojjechuu qabnaa yaada jedhuun qaba. Kanaaf guddinni afaan tokko saba tokko qofaan kan daangeffamu miti qabeenya biyya tokkooti. Waanuma gaa ilaalchuma nuti itti guddannee dhufne rakkoo siyaasa biyya kana keessa turetu sammuu namaas dhiphisee akka bal'isee yaadne taasisa malee afaan biyya tokko keessa jiru qabeenya biyya sanaati malee qabeenya saba tokkoo miti. Kanaaf qabeenya biyyaa kanammoo namni sammuun isaa qulqulluu ta'e namni sammuun isaa dhugaadhaaf hojjetu karaa danda'u hundaan barreessuu danda'uu qaba. Beektonni afaan Oromoo sadarkaa yuunivarsiitii jiran afaan Oromootiin barreessaa hin jedhamu kan jedhamu isaan yeroo jalqabaa gaaluma duraan ibsaa tureen carraa kana hin arganne jechuun sirnumti keessa dabarsine sun iyyuu kanaaf hin hafeeru waan ta'eef namni sanaaf of wareeguu baay'een barbaadu. Namni liitiracharii bar ofiif hin jiraatu. Maaliif balaa si qunnama? Sababa adda addaa si qunnama. Maatii kee irraa dhabamtaa, maatiin kee bittamaa, qe'een kee baduu danda'a. Namni dhugaadhaan barreessu hoggayyuu ofiif hin jiraatu, sabaaf jiraata, biyyaaf jiraata. Akkuma namoota duraan si ibsee sanaa jechuudha. Tariitii gama kanaanis rakkoon akkanaa yoo jiraate namni of qabuu danda'a. Amma garuu karaan banaadha. Waa baay'ee waan sirrii jira waan ta'eef namni itti hirmaatee guddisuu ni danda'a. Kan hogguun jedhu kanaan dura namni hojjenne jechuu kooti miti. Wanta ajaa'ibaa waan baay'ee hojjechaa turaniiru bifa adda addaatiin bifa namaa galuunis bifa namaan galleenis. Yoo akkas jennu haaluma rakkisaa ture san keessas ta'anii namoonni saba kanaaf waan guddaa hojjetan jiru. Walumaa galatti hin jiru hin jennu. Hedduu isaanii kaasuu dandeenya. Garuu immoo ammas sadarkaa nuti itti barbaadnu san sadarkaa sabni irraa barbaadu sanirra liitirachariin keenya hin guddanne waan jedhuuf. Mee kitaabni kee amma kalaqaa jireenya keetirraa kaatee barreessite kitaabota alaa dubbistu keessa
yookaan immoo barreessitoota alaa barreessaa biyya keessaas ta'uu danda'a. Namni ati akka rool moodeliitti yookaan immoo baay'ee dinqisiifattu eenyu? Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani hoggayyuu kalaqni sammuu koo keessaa hin banne ka biyya alaa keessaa kan William Shakespeare Romeo fi Juliet fa'aa barreesseera. Oteelloo fa'aa diraamaa Oteelloo si argite diraamaa addunyaan itti ajaa'ibsiifateedha. William Shakespeare har'a hin jiru erga du'ee waggaa 500 dura. Kalaqni isaa sun garuu dhalootatti cehee hanga kana deemaa jira. Har'allee addunyaan ittiin barachaa jirti. Anaaf rool moodeeliidha jedheen fudhadha. Ka'umsi yaada isaa akkaataan inni itti dubbii kalaqu adeemsi barreeffama isaatii kallattii naa baneera jechuun danda'a. Ka biyya keessaa immoo Baaluu Girmaa baay'een ajaa'ibsiifadha. Keessaa'uu Kaadmaas Baashaaggar ka jedhuu fi Oromaay ka jedhu sun baay'ee kallattii natti agarsiiseera jechuun danda'a. Kanaaf isaan anaaf rool moodeelidha. Kalloorii Tsaggaayee silaa anuu dubbisee hubachuudhaaf qormaata biraati waan ta'eef kan isaanii dubbachuu hin danda'u jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya as stuudiyoo keenya F5tti barreessaa kitaaba Haroo Dhiigaa Fufaa Soorsaa wajjiniin waa'ee hogbarruu afaan Oromoo litiracharii afaan Oromoo maal fakkaata hanqina akkamiitu jira maaltu guutamuu qaba waan jedhu irratti tursiisaa isaa turre amma gara xumuraatti jirra ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Gama keettiin deebi'a Fufaa. Kitaaba Haroo Dhiigaa keessatti haalli xiinxalaa gaafa eebbaasaa irranaadhaan dhiyaachaa ture. Achi keessatti hin dubbisne guutuusaa seenaansaa seenaa bareedaadha. Fuula dheeraa barreessite. Yeroo hagamii sitti fudhatee talaata? Kitaabichi dhugaadha fuula dheeraadha guddaadha. Guddina walirra tuulama waraqaa qofa osoo hin ta'in qabiyyeen humnas keessa jiru yaadni isaallee yaadni isaa guutuu Oromiyaa keessa seenaa akka darbee yaadni inni kaasaa ture waan waggaa dheeraatti dhamaame waan natti fakkaatiifin barreessuudhaaf hagam sitti fudhateera jedhee si gaafadhe. Eeyyen ka'umsisii gaasuma naannoo Finfinneetii kaatii maddi seenaa sana jechuudha. Guutuu Oromiyaa biyyarra naanna'ee addunyaa galaana gamaan cehellee as deebi'eet dirree tufaamunaa qe'ee warra tuulamaa qe'ee warra gullalleetti xumurama jechuudha. Seenaansi jechuudha. Kitaabni kun qabiyyee adda addaa qaba. Barreessuudhaafis bara dheeraan irraa fudhateera. Barreeffamaan taa'aan duubatti ka'aa yaadni ka'aa waan adda addaa dhufa. Al tokkoon kaatee har'uma barreessitee wanta sabaaf dhiyeessitu miti. Kuufama seenaa qaba, kuufama yaadaa qaba, kuufama muuxannoo qaba. Almost ergan gadi taa'ee barreessee waraqaadha wal qabsiisee irratti yaada koo kaa'uu jalqabe gara waggaa 5-6 irraa fixeeraan. Kanaaf amma sadarkaa kana geessetti dheengaddas xiinxalameera ogeessaanii. Xiinxalaan sunis egaa akkuma dhiyeessetti qabxiiwwan gurguddoo kaaseera. At least literature Oromoo tarkaanfii tokko fuulduratti dabaluu akka danda'u sadarkaa gaarii akka jiru beektota bebbeekamoodhaan gulaalamee dhiyaachuun isaa kunillee ka'umsa gaarii ta'uu fi kitaabni kun immoo matuma isaatiinuu xiinxalamee akkanatti uummatatti dhiyaatee uummanni immoo yaada bilisa ta'een akkasitti kennuun sun waan gaarii fi bu'uura cimaadha jechaadha. Mee dhumarratti carraansii kenna waan jechuu barbaadu nama galateeffachuu qabda. Kitaaba barreessuu keessatti bu'aa bahii hedduutu jira keessumattuu ispoonsar wal qabatee maxxansiisuudhaaf barreessitoonni afaan Oromootiin barreessan wanti isaan rakkatan yeroo garagaraatti kan dhuunfaa koosiinsa argaa ture. Barreessaan barreessaa hawaasni irraa bitatu kitaaba afaan Oromoodha. Dubbisuu irratti rakkoo qaba. Inni biraa immoo namni kitaaba maxxansiisuunis haala tooftaa kitaabni sun nama bira baay'ee nama hedduu bira ittiin qaqqabu irratti hojjechuutu rakkinatu jira. Wanti na ajaa'ibsiise kabajamtoota hordoftoota keenya kitaabni Haroo Dhiigaa kun kitaaba afaan Oromoo riikaardii biyya kanaatiin jechuu dandeenya guyyaa eebbasaa qofatti gurgurtaa miliyoona 2.6 ol kitaaba gurguramedha. Kun
guddina ogbarruu afaan Oromootiif seenaa guddaadha. Ogbarruun afaan Oromoodhaa gulantaa tokko fuulduratti tarkaanfateera yoo jenne soba miti. Kanatu na ajaa'ibsiise. Ati tooftaa akkamii fayyadamtee keessumattuu immoo rakkoowwan si mudatanis yoo jiraate barreessitootaaf muuxannoo waan ta'uuf naa kaasime. Duraan dursoo sadarkaa kanaan nu gahuu isaatiif Waaqa nuumeen galateeffachuu barbaada. Waaqattaansee dhiiga akka galaanaa dhangala'ee lafti akka qoraanii caccabee lubbuu kumaatamaan miliyootamaan lakkaa'amtu kaan ibiddaan gubatee kaan jiraa awwaalamee nu ifa kanatti baase awwaala isaanii daadhii naa guutu jechuun barbaada. Akkasumas yeroon dhimma kana barreessu rakkoowwan adda addaa egaan dhabamu yeroo dhabuun malaa maatii hoogganuun ni jira. Maatii hoogganuudhaan ijoollee guddisuudhaan waa'ee hawaasummaa kallattii qabsiisuudhaan kan na deeggarte haadha warraa tiyya Aadde Alamituu Addunyaa baay'een galateeffachuu barbaada. Kanatti aansee kitaabni kun uummata akka qaqqabuuf hiriyoottan koo lakkaa'een fidnetu jira. Kitaabni mana guddatu kun uummata isaa bira gahuu qaba, beekamtii argamuu qaba jechuudhaan maallaqa kiishii isaaniitii baasanii sadarkaa kanaan gahaniiru. Jalqaba akka carraa mana jireenyaa nan qaba ture. Kaartaa manaa koo qabsiisee liqeeffadhe. Sanatti dabalee immoo hiriyoota kootu na deeggaree maxxansa isaatiif baay'ee rakkannee jechuudha. Galanni Waaqaa fi hiriyoota kootiif haa ta'u. Gara eebba isaatiitti hogguu dhufnu garuu halkanii guyyaa namoota na wajjin ifaajantu jira. Hojii dhuunfaa isaanii dhiisanii jireenya isaanii cinaatti dhiisuudhaan kitaaba kana sabaan gahuu qabna jedhanii baay'ee ifaajii guddaa keessa dabarsanii sagantaa ammas guddatu kana sagantaa guddaa namoota gurguddaa beekamtii qaban fuulduratti dhiyaatu kan of eeggannoodhaan dhiyaachuu qaba. Itti faajaniiru galanni isaaniif haa ta'u jechuun barbaada. Itti aansee abbaa qabeenyaa yeroo hundaa saba keenya biraan dhabamne obbo Gamshuu Bayyanaa abbaa qabeenyaa hoteela Ilalli International bilisaan galma sana fakkaatu ispoonsara nu ta'anii nu deeggaraniiru. Maqaa saba keenyaatiin galata guddaan galchuuf barbaada jechuudha. Maaliif hoteela sadarkaa internaashinaali jiru kana kireeffataniitu jechuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef isaan baasiisaa hunda akka barnu godhanii sagantaan sun dhiyaateera. Sagantaan sun egaa akkuma waliin argine namni hanga bakka taa'u dhabutti aangawoonni biyya gaggeessan artistoonni hangafoota ta'an abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa qeerroon qeerrittiin walumaa galatti namni quuqama sabaa qabu sabni biroollee jechuudha baay'ee kan ajaa'ibsiise namoonni nan yaamicha gooneef argamaniiru kan hunda caalammoo na gammachiise barattoonni koo dur barsiisellee gariin dhufanii dhaabbatanii eebbisiisaniiru. Akkuma tu duraan ibsite egaa hangammaatti seenaa literaaturii Oromoo qofaa miti seenaa dhuma literaaturii Itoophiyaa keessatti waltajjii takka irratti gurgurtaan hanga kanaa kan mul'ate natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf galanni Waaqayyoof haa gahu sadarkaa tokko hangatee fuulduratti siqneera yaada. Maaltu akkasitti bifa sanaa akka gurguramu na gargaara jetta. Fudhatamummaa kitaabni keessana dura qaban immoo koreedhaan hojjechuu hiriyoota keetiiti immoo maalidha sanaaf sababni? Gumaacha adda addaatu jira tokko lama jennee ibsuu hin dandeenye bal'aadha gumaachi isaatii tokkoffaa kitaabni kun waggaa tokko dura maxxanfamee marsaan dura uummata keessa faca'eera baay'ee barbaadamaa ture kun akka carraa ta'ee kan eebbisiifne second edition yookaan immoo maxxansa lammaffaati. Inni dura biyyool gaheera sana dubbisuudhaan namoonni baay'een yaada adda addaa kennaa turanii kitaabni kun sadarkaa biyyaatti qophaa'ee maaliif sagantaan qophaa'ee lammii biraan geenye kan jedhu yaada adda addaa nu dhiyeessaa turanii inni mataa isaatti dhiibbaa mataa isaa qabanatti fakkaata durfamee uummata keessa bahee uummanni ilaalee wanta ishiin irra jirtu erga beekee booda bakka sanatti argamee immoo deeggaruudhaaf gahee mataa isaa qabanatti fakkaata. Kan biraa hiriyoota koo baay'een galateeffadha. Hojii dhuunfaa isaanii dhiisanii halkanii guyyaa marsaa 10 wal gahaniiru. Sagantaa baafatanii jechuudha itti faajanii wanta adda addaa jira gaa tokko lama jedhanii wanta ibsan baay'eedha of kennanii hojjetaniiru namoota yaamamuu bira gaan yaamaniiru miidiyaa hawaasaatti illee fayyadamne yaamichi godhameera miidiyaa Oromoo irrattis fayyadamne yaamichi godhameera namni bal'aan argameera kun gumaacha mataa isaa waan qabnaaf fakkaata
lammaffaa itti aansee immoo kan biraa maal inni uummanni keenyayyuu hawaasni Oromoo kun amma fedhiin inni wal gargaaruudhaaf qabu waan gaarii irra waan jiru natti fakkaata. Kun ka'umsa guddaadha fakkeenya guddaadha jedhee yaada. Yoo wal gargaarree rakkoon nuti bira hin dabarre takka illee akka hin jirre nu agarsiisee jira. Yoo wal bira dhaabbanne yoo waliif tumsine biyya kana guddisuu akka dandeenyu yaada cehaadhaan fudhannee cehuu akka dandeenyu rakkoowwan seenaa keessatti dabran sirreessinee dhaloota haaraadhaaf boqonnaa haaraa banuu akka dandeenyu waltajjii sana irratti argeera. Dhaloota koo keessatti guyyaa sana kan hin gammade yoomiyyuu gammadee hin beeku. Kabajamtoota daawwattoota keenya kitaaba Haroo Dhiigaa dhiyeenya kana eebbifameen wal qabsiisnee turtiin nuti barreessaa kitaaba kanaa ta'e Fufaa Sorsaa Irreessoo waliin taasifne kan hanga ammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Sirna eebbaa isaa irratti televizyiinii FIBs karaa walitti qabaa boordi isaatiin gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti taasisaa jiruuf gumaacha maallaqaa taasisee jira. FIB'n kana boodas dhimma hogbarruu afaan Oromoo aartii afaan Oromoo irratti xiyyeeffannaadhaan sagantaalee garaagaraatiin kan hojjetu ta'a. Nu daawwadhaa isiniin jenna. Sagantaan koo har'aaf qopheesse asumatti xumuree jira. Sooricha qabbanichaan ture gama ogummaa kaameraatiin Toomaas Ingidaa fi Seenaa Lammiin waliin turanii torban gaarii.